Aye, galat kabda, babadir mufado ribuli. Me war tayru gawa chujiro, berarti. Yani ni abba baru dirne guyo, duka wako guyo ti, itu guyo leni. Maka abba kadati leni beda ma, kullen makoma urumu kakapsoti. Egan abba baru dirne guyo dari jar suma kajil tu warga dageti, ada baru na lagi kama dara ya baloti, istiqal ada baru na nakti jar suma ada mamulu jur. Karena jar tergara geti sinjenmu, ayu sinjenmu, kapsa sinjenmu. Hakapsa inta, Aye, hayu ke sinjur, aye, hayu ni. aye. Qajeeltu argaa dhageetti sun malee argaa dhageetti jettullee taphaani argaa dhageettiin boorana waan guutatanii haasa'a. Kan keessattuu dhugaa dubbachuuf waan tattaafan keessatti jechi argaa dhageetti jedhu kun hubatamuu qabaa. Waatiin Oromoo keessattuu miidiyaan OBS kan dur ijaale kiyya ayyaana qindeessaa kee jiru maqaa argaa dhageetti jedhu dabarsa. Waan sun dhaabedha jechuun kan babarreessaa shalakkana wal argin malee argaa dhageettiin Booranaaf lubbu Oromoo fi akka ta'u tarik teena wanni sun argaani waan atu gottee haa tokko kanaaf jiyaasa. Dhageettiin immoo waan hanga fankirra dhageessi. Anar nam ganna 70 deemu ture gurbaa ganna 20 ammallee 30 kee jiru kana ganna si dur laf bule laa waan harree buyya sun amma argaan si taasa si dhagee. Kana qofaan ijaarolee immoo argaa tanaayyuu keessatti qowweellee nama keessa argaani. Waan laf butti argitu qofaa mituuf keessatti akkaataa daayyaa kaallatti numa waa dabalan. Kanaafi karaa seenaan dabarsan malee uduu baala baraatti ta guyyaa guyyaa tanaani waliin madaaf jechaadha. Tanaaf anam baaba dirree siin jedha. Akkasuma sun dhuguma baaba dirree jechuun abba dirree jecha tumtam dhugaati. Baaba dirreen eessa dhalate? Baaba dirreen dubluqi dhalate dhalooti lafaa kamataan lafa naga'e. Dubluqi dubluqi sun gamsuutti dhalate nuuyyi qophii henna iddoon namatti daddalate. Egaa warreen durii ila boruutti daddalate malee nuun eegee kun achuma dhalanne dubluqi qaagootuu kana dhalatte. Ulaan meelani galchuu gula jirtan. Gada guyyoo boruu galma. Akkana rukuti jalleen ta guyyoo boruu galmaatti hariyaan jalleen ta. Baaba dirreen barnoota qalama fa'a qaba barate? Iyyoo. Ayyee. Surabbona di. Ayyee. Ani waan sun takkin garre. Ayyee. Ufi duri ufumaan ufu barsiisallee dhee badeellee diri halallee dhumnee jaarsa guyyaa keenya tokko waliin. Ayyee. Sulleen waan qatte. Ayyee. Namni tokko jaarsa qabna du'e nam sun gurri dallane isatti maqaa keenya yaame abboon kaarnan dhumnaan guyyoo dirree abbaa koote jedhe abboo yaame. Innaan waan kaan gaafate. Asfaa yortofa namni kudhan baran jaare. Isaa abboon kun akkamiin maqaa keenya yaame naan sidaamtiin hun beekti jedhe. Booranii man beenne jedhee gaafate. Warri bara wanni kaan uummataa keenya deemu. Yu barmoota kana abboolleen gaafate ilmi inni qabanumaa hin dandeenye carraa sun dhabe sun akkasa wal dhabne. Absee waraqaa tokko waraqaa jaalata jechuun wasiroo maal jedhamu mucaa dubri kiyya tokko irraa fudhadhe. Innummaan duuba bultii torbaan tokko na tarsiise. Sunuma irraa garaan gad dhufee gaafas ijoollee boonaa ta'an baratti jira. Gabura guyyoo jetta jaartam lullukkana fa'a galmalaa kee fa'a ijoollee tan warra wanatti hima. Adochuun taa'uyyuu afaan sidaamaa kanallee minnoo gindinoo achi baradhe. Akkanaan kee deemee waan akkasii hin baranne ammoo anammaan tana afaan Oromoo kanaan hin barreesse. Kan lafa hin buuftu kan Oromoo kan. Afaan Oromoo baradhe qubeta waliin lafa hin buufnee fi waan kana akkamitti kan baradhe? Akka dhugaati. Ani akka carraa ta'ee dhaloota Oromoo keessattuu ka Booranaa warra sochii Oromoo qabsoo Oromoo kan dhagaatee waaqee ganamaan itti maxxansa tokko yoo silatee nafseerri kun jiraachaa ta'e nama bu'uureessituu qofan natu jira buulijjiif gameeyyii sila dhaabbii sun qabu keessaa nama duraan seera sun keessatti qubee tanallee nama garam dhaqqaban. An qubee tana mootummaa Itoophiyaan kee ture kan keessa badee dirree Eertiraa dhumnaan an qabsoo Oromoo kan dhagaye warra Eertiraa qabsoo hin natti waan kaan akka malee jaaladhe. Itti dabala an duraanin galee badeeyyu jennaani waan kaan dhageenya akka malee jaaladhe. Hin boo'illee guyyaa gaafate waan seenaa. Qabsoo kee ganna gamtutti? Ganna guddaa guf jibbaa dabalan hin galee beeta gadajiloo agati gaafate. Sanii dhalanneeyyu gadajiloo agati. Sule isa guf jibbaanne sallataan konumatti akkisee beennu bira yaa'utu beekum jira tokko yoo ganni kennu baay'inaan baran
addaabannee kennaa jallaan kun hojiimaa ka'ee cimu. Facebook illa kumaadoo fayyadu. Afaan Oromoo kan hin beekne qubee tana. Dibletee wanni madura tokko illee ni jira. Hin jira. Dibli kunumaan. Dibli kunini waan dhagahamu jecha wannan dibla kana fudhadhee fi dibli kunini akka mandiisuu yookaan didichaa yoo bokkee roobuu kana garta. Aadaa keessatti dur yoo hurjiin tun ceetu akka mandiisuudhaan tokko dudduuba caqasa. Amma gara gammoojjii keessatti hin beekani. Yoo asin dhageenye illee laakkama dhaga waan sun. Waan dhagaan jechuudha. Namni waan xiqqoo guddoo lama nacha gubbaa kaa'uu fi namni akka fudhatu isa fudhatuutu wama dhagaan namni dhagahu. Qoonquma namni alaa dhagahu. Waan kanaaf dibli sun qaabadhee dibli ammoo akka mandiisuun waan halkan bu'aati hin beekaa jaartii boora namni gammoojjii gosa cufaadha dibla kan hin beeka. Dibli sun duubaan akkasiiti. Waan akka mandiisuu dhagahamanii suni yaada dhalleen ergaan dabarsuun waan abbaa dhaga sulaasi nam cufattee keessa fudhataatiin waan dhagaadhaaf fudhatanii waan kan gadhiise barmootuma akkasiin namaa taatu jedhee. Guddaa midhaatuuti maqaa abbaa gadaa jedhu leensiyaama. Maqaa abbaa gadaa maqaan kun yoomsi mogga'ee maaf siin jedhe. Akkuma tamna gaafatan lebboo qaraa na gaafatan. Gaafii na gaafatanii akka faranjiin nu gaafas barsuun inni bar 1985 akkas kenna gaafatan. Gaafas waliin na gaafatanii fi an abbaa gadaa kana qabsaa'ota ABO taa'uu sun waliin turretti na baasaa maqaa qabsoo kan walii baasan. Maqaan kun ammaa kanaan itti durii Oromoo keessatti maqaan kun waan erga jajjabduu qaba. Wanni maqaa baafatu falamaa qaballe. Wanni falamaa qabaniif gaafasii guyyaa sun beekta eenyummaa Oromummaa tun hin mul'atu. Namni Oromoo jedhu iyyuu beekamu. Kanaaf duuba dhaabbiin dukkarsee jirti hayyayyaa wanni ittiin ka'ani seenaa Oromooti, aadaa Oromooti, afaan Oromooti, seenaa kan galfannaa waan jedhan. Kan keessatti eenyummateen nabbadee waan jedhan keessa tokko waan maqaafi jedhan. Maqaan nami jiru nami maqaan isaa hin gorre ka gaafasi beekan ka walirra hubannu nuu Booranaati. Nu maqaa keenyisi maqaan keenya aadaan baha, guddisa moggaatiin baha, jaalala ceepheen baha, gorsummaa dhibii hin qabu, maqaa baraa kanan biraa akkasitti hin babaafatanii Oromoon taa walumaa gal guyyaa sunti naminu maqaa sila Oromoo akka aadaa Oromoo sila baafattutti afaan Oromootiin qajeelaa, fayyisa, olaanaa, tolosaa, kennisa jedhan kana. Jecha malee hin qabanii namni kabbadee dayyanii Mustafaa Mahammadii Tolosaa isi jedhu kana keessa Tolosaa afaan keessa yookaan akka maqaa amantii haalli akka amantii kiristaanatti waan kana gara maqaa keenya deebinu waan jedhu ture tokko waan kana. Kan irratti immoo wanni jedhan namni qabsiisan kee jiru akka immoo qabsaa'otii barammaa kun of tolchanii waan kana of garsiisan kanaaniti. Maqaan kun yoo ati gorsiitu yoo ati gorfattu maatii keetiif illee sakkuutii warra keetiif illee nagaa namni mootummaa kee jira. Mootummaan immoo waan kan hin hordofu. Yoo hordofu yoo misila gara abbaan sagdii eberu jedhan yookaan waraan kan isatti hooggan jedhan yoo maqaa keetiin si beek maatii san cefaa dhibama. Maalatillee nama mootummaa dhibuu jirtaa miti. Amboornaa dhufe san qofaa bituu wanni gabbaasanii fi gada jechamu jedhu kana jechanaayyuu hin beekan. Warrun barate beekan. Kitaabirraa beekan. Irguddaallee gaafas yoo haasa'an warri barate waan kan dubbisu barruulee kitaabaa keessayyuu waan asmaroon leggesee barreesse. Gadaa sistem Booranaa gadaa sistem jedhanii akka Oromoon kun hin jiru maqaan Booranaan jira kan fudhatan. Immoo qormaatillee qaraa geejjeffame. Kanaafuu warri waan kan dubbata. Anammoo walta makamnu warri waan gadaa akkas jedhee dubbata malee namni duriillee taanaan buttaa qaluu foollee sibbuu waan jedhu hubatan malee abbaa gadaa kanallee namni guddaa akkas hin beeku. Ayyoo dhufe waan kan dubbatan guyyaa sunuu fakkeenya gadaan akka jiloo hagataatiin beeka. Jiloo hagaa gobbaa bulee irraa baallee fuudhee gobbaa liban jaldeessi liban irraa baallee fuudhee jaldeessi madhi irraa fuudhee olillee beekuun waga olittillee beeku. Kanaafuu wanneen qabsaa'ota sunii dubbadhuuf hawwiin guddaan jaalaltii Oromummaa jaalaltii gadaa waan biyyisee jirtu ani immoo waan kan guddoo ibsuuf dhugumaan akkuma abbaa gadaa kaan jedhanii natti moggaasanii. Eegam dirriitti lafa. Ilmatti eesa'oo booraa telemaa afaan kee gurdoo booraa. Eremaan boru addeellee lakkuu teettee lemaan booraa. Isii midhaagaan boru addeellee lakkuu teettee lemaan booraa. Elemaan koortii boruu jaldeessaa dullee gootee lemaan booraa. Ilmatti eesa'oo booraa telemaa afaan kee gurdoo booraa. Jireenyi dokkoo jaldeessaa godhe teettee lemaan booraa.
Eshingi Wohi Lapunto Villembora Pundi Guye Salemambo Pundi Guyo Dulla Chachi Jutete di Combo Wohi Biye Walmali Bora Bobai Wamo Gudo Wohi Mada Brutelle Mute Gilo Shedo Rafa Wohi Wohi Mada Brutelle Mute Gilo Shedo Rafa Gilo da passati da che tasani di vano Biye walmali mora bobai wa mokuto Gilo re sigin galgalo madabtari kappa Dale ya mani fakkan jajar jati Yung jalar ka taguyawa da ingalti